akkanuma banaa isanii ijoolletti bira deeman isaanii malee simiti. Ati mana keessaa amma yoona mana keessaa barbaadee dhadhee sheettartiibii yoo sheettartiibiin baasuu waan dhufeette yaa wayila dhiini kee dhiiga saree yoo ammoo kanatti isin godhuteni kai nama fite boqottu ifama isin godha. Nama ni fite dabara amma ammoo ammaaf immoo dhiifamu naa godhu. Narraa achi deemin siin jeefa waan ta'e. Nama ni fite. Halas gataa. Wanta kan si gaafadhu. Wanni si gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota keenya gaa arras innoo dhufeetiin jira. Arras manarraa juttiin deebi'ee dhiyoon tanas dhufeetiin gaa faayoo fi luwaara dhiifama gaafadhee isaanis na ari'anii immoo irra deebi'eetiin gaa arras dhufee raajuu gaafatu deema. Dhiyoon tan isaan raajuu waan wal quban qabne naafamiinsa kalaas akkasii raajuun dhufu jira. Hanga raajuu dhufu teenyeetu moolinee. Maal mana keessa goota? Mana kana dhufini siin jenne? Dhufe gaa akkamitti dhufee? Akkaanitti dhufee? Siifni maa hojjetu waa ta'e akkamitti dhufee? Ilwa. Faayoo kan mana jirni? Ijoollee bane. Ijoolleedha. Mana kana dhufini siin jenne? Waan ani dhufeefis waan biraatiin. Haa gattaa'e. Waan dhuftee hin ta'a. Qayyib maali dhufte? Wanni dhufee immoo akkuma dhiyoon kan gaa dhufee hilwaa fi faayoo dhiifama gaafadhetti isaanis dhiifamuu naa godhu bitanii naa dhiyanii suman dhiifama gaafatu. Moo ulee sin quubsin moo hidhamuu feete sheettartii bira hidhamuu feete? Laan sheettartii. Isa baasuu feete moo isa bira hidhamuu feete? Sheettartii dhiisatiin jira. Dhiisatiin jira? Sheettartii irraanfadhee mi'a sheettartii binna. Qayyib duuba haimaaltu si fide? Wanni dhufee immoo wallaahi egaa waan hin dalagaa ture saniif itti qaanyeetuma. Eeyoo? Dhiifamuu isan gaafatu dhufe. Dhiifama kophaa ta'e bara ammaa kophaa ta'e deemaa dhufteera. Kophaa ta'e deemaa dhuftee mana kana dhufini siin jee dhiifama nama gaafatu nama fudhatee dhufaami. Namas gaafatu. Akkasuma fakkaatti bara. Eewwa akkasii. Akkasuma fakkaatti akkasii. Akkasii. Dhugaa sun akkasii namas gaafannaani nuti akkana nama godhaa turtee nuti maraatti nuti asii jala deemuu fi yaanii nuti tannamu. Eewwa dhugaa isaaniiti. Nuti nama akkana godhaa turte nama siirii namatti godhaa turte akkamis si wajji dhaqnee dhiifama gaafannaa atumti deemee akka rabbi si godhe ta'e yaanii nanni firaan ari. Qayyib ati nama namni firaaree duba akkamiin mana kana seenuu dandeesse? Hulaa tana dhuftee hulaa xiyya hin qabatini siin jedhamu jedhe. Dhiyoo maali siin jettiin asii daas bate? Deema naa jettin. Ittiin deebi'e deemte? Ittiin deebi'e. Sheettartii yoo barbaadde immoo yoo sheettartii bira hidhamuu barbaadde qophatti ni siinidha. Laa hidhamuu hin barbaanne ni an sheettartii birraan fadheetiin jira bara. Akka amma akka tiyaatu jirtu kanaa miti amma sheettartii bidhaa baasuu dhuftee maal akka isin jettan kanaa miti. Wanni dhufeef egaa wanni dalagaa ture sun hedduu akka badii taate beekatiin karaa rabbittis araarama deebi'ee rabbiin akka dhiifamu naa godhu abdiin qaba. Garuu immoo isiyyoo naa gootu hin jeeti. Sooressa dhuguma jechuudha maal anjama jeessa? Anjamaa maaliin anjamaa bartanii tana dura anjamee una gaafaran. Nan baasu karaan sun nan baasu badhiiseetiin jira akkuma tana dura isin hin jeesanii. Maal jetsa? Wallahi isa antanumaaf hin dhufe gaa wanni biraa maali amma silaami. Maaliin fadaa uni beeyda? Dhiifama isa baasuu fe'e. Isa baasuudhaan. Ati silaamma isumaa una agarsiiftee dhiifama naa gootee silaan agarsiiftee waan inni isa godhu soona laalte. Akkasitti irra bareedana fakkaate. Amma naamanitti hin jirtuumi. Sooressa barga yoommoo hanjamaa godheette. Hanjamaa maaliin godhate? Yoo hanjamaa si godheette garaan kee akka diraa si qabu ni beekta. Akkasii miti. Anammas ittiin dubban. Garuu immoo ammaa bilee miti. Gabaabdumatti ifiif mana dhufte. Yoo wahiin dalageette jechuudha. Tamam? Anaaf si qofa jira miti. Gabaabdumatti si cabsee si dho'isuu hin danda'a. Laa wallahi akka ati amma dhiifama naa gootu khalaas namni ni balleessaa dhiifama numa gaafata dhiifama namaa godhan jeetin abdii saniin dhufe malee osoon kan waan biraatu ta'e akkamitti dhiifamaneeti mana kee dhufu yoo inni waa balleessuu deeme takkaa dhufeetiin dhoosoo waa balleessee deema malee hanga ati dhuftu wayin taa'ee seega. Si miti iluu abifaa yoodha. Taphanaa kana akkanuma banaa isanii ijoolletti bira deeman isaanii malee si miti. Ati mana keessaa amma yoona mana keessaa barbaadee dhadhee sheettartii bikkeen iyyuu dhadheetti firaas gatteessi akkasuma fakkaata. Laa sheettartii maalirraa barbaada sheettartii bara amma yooni argee hundiisu bara. Kam goota hidhee jiraame isaan barbaade dhufte malee. Sheettartii immoo isaattu waan kana hunda na naqeen. Nyaani sababa. Osoo beektutti seente isaan na naqeen jira. Osoo beekuutti hin seenneen. Nyaaniin kan itti seenes haala ta'aniin seene. Immoo tana hunda. Dila akkasii iluu haatumaa turte sana. Nama meeqaa zabaa turte. Ni beektaa bara.
Sambar amma jechuun beekumsaan hin dalagne bara. Kan amma silaa osoo beekumsaan dalage. Akkamitti beekumsaan dalage? Waan ifi dalage. Dhugaan beekumsaan hin dalagne. Yaani anumaa dalagee beekumsaan hin dalagne garuu. Qayyii meeqatti. Yaani waan gaarii natti fakkaateti. Yaani isa jechuun oguma dideete amma laal fakkeenyaaf atumchinuu fakkeenyaaf yoo isa maddii deete waasitti warrataa sidhamaa sabalaas. Ganaatiif hin beeku. Sooressa. Barga dhuguma sanii yoo ishee tartiibiin baasuu waan dhufeette yaa wayila dhiini kee dhiiga saree yoo ammoo dhugaa sanii gartee dhiifama na gaafachuu dhufte dhiifama akkanatti siin godhuteen kai nama fite boo koottu dhiifama siin godha. Nama ni miidhagdaa bara amma immoo ammaaf immoo dhiifama na godhu. Narraa chitee min siin jaa hawa mata. Nama ni miidhagdaa nama nigaa kalas nama nigaa jechuun ganaa ittiin deemu bara. Ambar خلاص قطع وانت كان سيغافر وانا سيغافر دو وريسا وانت كتاني سيغافر دو تيم شيء ترتيب يجورا أما أمبر ونا يجسنغا أيه أمبر تيم زيبر نانو يكادو وانين دلقات ورسان تيم بر قد جيرا سنمان ندق سنة تيم قد جيرا فيلم أكنا أنا فيلم أكنا كان يتاني سنين بيخ فيلم ما مت والله أنا كم اسم مجرمات اسم درم مجرمان لي مجرم ما بردي في نتيجة ما عندنا وإيسة تنجرا مجرم ما تام دوران سو نتيجة أنكارا جوابتي لا خارا جوابتي وقومسني mana gartee ati kana gara fiitus ba'uu dandeenya. Saansi gallaqeetiin si gubbaa dhaabbadhee ishee tartiibsi tumsiisu ta'a. Yoo ammoo akka dandeessee tumtu ta'e dhiifama siif hin godha. Waan sanii aan magarsiisi. Waan ishee tartiib godhu naattu beekaan magarsiisi. Waan inni tana dura dhugaan baana barga. Dhugaan baananis. An barra inkijibu amma kijibni tanin tana dura kijibaa ture yoo kijibni kar tokkotti haraami. Tanin tana dura kijibaa ture yoo rabbina haadhiisu malee isumaa agarsiisime wallaahi yoo lubbuu keessaa baasetti keessaan baasaa. Dhugumatti sooressa haqa san kan himtu ta'e ishee tartiib yooniifin harka keetiin jechuudha ibidda si diimeessee itti gassinaqee anis illee dho'isu bakka inni jiru jechuudha. Barbaadduusi lafa jala hidhaa jira. Bakka kanatti immoo bakka inni lafa jalatti hidhaa jiru siifin hima. Mana kana keessa jiraatti jetteen barbaadin. Maaliin barbaadise? Asittiin barbaadin jechuudha. Hammamaaf mara kana eessattidha. Isa mana gartee dukkanaa kan qilleensa qabnu ittiin lafa jalatti gabaabduma jechuudha mana keessa. Silaatti xiqqeessitee bineensa wajjin qabdaa'u. Itti si gannagatiin sibiila oowwaadhaan akka ati bakka gartee mul'attu fuularra qabuutu barbaada. Gubbuu takka qofamu amma sanuu ta'u amma ishee tartiibaan hijan itti qabaa'u. Maaliif jennaan hangaafan isa maddii dhufsan yaani akkuma nama wanni ittiin dhufee san booda immoo siiriin goratee na dhamaasee harma inni na oofu deemuu malee hin beekus. San dura san dalagaa bareedduun qaba. Sababaa sanii dalagaa san hundarraayis beetiin jira. Maallaqan duraanis lafaa qabu isatti hin kanne jechuun amma fakkeenya boqqoo siirii gore san siirii gore waa hunda telefoona kee maallaqa qabeenya ati qabdu hunda isaa dhuunfata. Yaani akkasitti malee si amanee si wajjin deemu. Amma sanirraa gaafa sanis telefoona bareedaa hin qaba ture isanitti hin kanne isaan irraa fuudhe. San booda immoo irraa isin furanne telefoona sanii amma silaa nama argeewu naa taate osoo nallee hin ta'inati gaafattee telefoona kiyyaa fi maallaqa kiyyaas akka naa kennuun fedha. Telefoonni maali? Gosa maaliiti? iPhone. Salattaashii. Meeqaffaa? Salattaashiidha? 17ffaa. Akkasanii immoo. Ati akkamitti waraabessatti foofte adda? Beekumsaanii miti bara. Silaa beekee amma. Maallinni osoo fuudhama? Maallinni 400 ni gaba. $400 moo $100? Riyaala Suudii 4,500 akkas. Akkas takka ni gaba. Sanuu zara fi. Sanuu jechuun fidaaje amma warra hojii dalagu hunda maallaqa qabdanis fidaajeeti irraa fuudhaa. Telefoona wanni si dalagu jiru qabatumatti meechisaa sanarraa shirka dareedha immoo wanni kun akka shirkaati immoo ijjiti isaa amma naa fi mucaa tokko bichaa beeka. Inni jechuun ta'an immoo ajaja nutti kanneen warri ajaja isarraa fuudhee dabarsu. Naa fi mucaa tokko qaba. Warri immoo santee itti dhaleenya waa hunda dalagee bakka hunda hojii deemus ana. Khalaas waa hunda fakkeenya immoo telefoona fi kanas ijoolleerraa gonan guure xiyyaa hojjetee isatti hin kan. Yaani anamma akka isatti aanaa ta'eetiin dalagachaa keessatti. Tayyib inni kuni maal irratti godhachaa ture gaafsanii waan godhu sanii waan nama godhu sanii waan namaan dhamaasu sanii hatta ani tiyyaa fi jechuudha sibiilaan hin diruu dadhabe. Sibiilli
Abneen akkanatti diree ifkee keessa ol deebiti. Maaliin akkas godhaa ture? Inni waa hedduu irratti godhata. Taanis gisi gariitis aaranis ni godhata. Yaani waa girgiraa akkatti aarsee taanis uffata irratti ni godhata. Amma fakkeenyaaf waa waraanne sun inni uffata irratti godhate. Yoo uffata sanirraa hanga uffata sanirraa baaftutti waa dirus hin danda'ani. Hanga fadayyaadhaanis laalan itti waan godhatu kana irra guddaa jechuun sin garsiisu. Akkam sin garsiisu? Ani isaa itti ana isaatii isaa wajjin dalagaa. Eewwa anuma kana hin garsiisu. Maaliif jennaan booda inni haanuma dalagu jechuun waan kana badii ta'uu ni beekansaa. Waan kana akka waan badii ta'uu beekutti booda yoona jalaa garagalanii takka shakkii takkasuma qaban fakkaatti. Saniif waa hedduun amma silaa anaami itti aanee waa hundi dalagu. Anuma kanaa waa hedduun garsiisu. Urfaa mana tokko jira kophaa jechuun keefilii takka jechuudha. Inni kophaa seenu namni seenuu hin danda'u. Anuu alatti hin dhaabbadhee eegamane amma fakkeenyaaf waan sanuu gogolu seenee godhatee dhufa. Immoo wanni sun akka waan waa fiifanii akka waa taatiin hin beeka. Sooressi amma asirratti ana shawwaduufis mokkorni. Gabaabdumatti. Dhugaa sanatti dhugaa sanii baala. Tadhiifamaa itittuu akkanatti ture. Wal deebina. Garuu ammoo bikka inni irraa waa godhatu sanii mana inni keessa waa godhatu sanii mana isaa sanii dhayitee nafattashiisuu dandeessa. Mana isaa garuu dhuga si geessu sin geessa immoo mana san keessa seenee takka kanaa fi kanaa adda hin beeku. Akkam isaa hojii dalagaa turte mana san kanaa fi kanaa akkam adda hin beeku. Isa malee namni seenu hin jiru. Laalammaa asirratti icciitiin lollisaa jirtaa? Laa iccitiidhaa miti. Ati ma icciitiin lollisaa jirtaa? Iccitii osoo si dhoossu bee maaliifin telefoonni inni harkaa fuudhee fi maallaqa inni nama saamaa ture hundi sitti himu barsiisa. Iccitii taate tun hundi amma iccitiidhaami iccitii silaanaa fi isa jidduu jirtu inni himu ture. Himmoo san isa malee namni itti nu seenuu hin danda'u. Hatta anuu ol seenuu hin danda'u. Yaani san seenuu natti hin dhiisu jechuudha. Yaani anuu huloo irratti meeqa hanga inni ol seenee takka waa godhatu. Amma fakkeenyaaf gaafa dura na qabdan san dhuga na waraantanii turtan. Immoo waraansi sun akkanatti hin dhagaamne guyyaa sanuu shamiisa san baafadheetti itti kannee achiin ol seenee na godhee natti gaffite. Immoo wanni sun immoo akka waan waa fiifanii akka taateen hin beekamu. Akka nama bakka shittoo wayii fiifuu waan akkasiisanii. Saniifoo nama gaafsan haa isin na waraantan wanni isin na tumtaniif diddi sun natti hin dhagaamin eega uffata sanarraa qayyartaniin natti dhagaamte sunumti. Irratti mantana sooressaa tanii fi garatee mana fattashuudhaa yoo dandeessin fattashiiste. Naaf fattashaa isin dura beeknati. Sanammoo telefoona kee bakka inni itti dho'iseesi kanammoo tan birootiis akkanumatti maallaqa kiyyee fi irraa fudheeti jira qabatutti. Ta maallaqa kiyyaa jechuudha tan fudhatee narraa fuudhee doolaara 800 godhee irraa fudheetiin jira. Kuma fuudhee irraa fuudhee 800. Maallaqa nama hunda irraa guuraan. 800 godhee irraa fudhateen jira. Wanni inni godhu siirii godhaa. Siirii sanammoo siin fayyisa siin jaa ifiifuu si godhaa deemaa si lafaasaa deema jechuudha. Anammoo sanii irraa fudheetiin jira kiyya. Kiyyaa irraa fudheetiin jira. Garuu ammoo ta telefoona keetii nama hedduu jira waa'ee itti qabuusi. Sanammoo ganaa dhawaata keessaanii gaafannee jechuuf hin jee. Ani immoo xiyyaafin si gaafadhaa miti. Gabaabumatti ani rakkoon qabu hanga isa nagarsiisa. Yoo ammoo isaan baaseetti aniif tooftaa waan akkasii sammuu siyaasa baasaa jiraattu ta'ee sooressaa gabaabumatti annan beektu sin beeku lubbuun ta'e baate. Gabaabumatti waan akkasii anarqeetti bakka sanitti anaa miti namatti godheetiin jira. Yoona waan akkasii nama raammaru bakka sanitti. Yoona waan akkasii talammadaa yaadu ta'e bariiti inni warasaa sanna dhayina keessa baase. Ani bakka sanitti gabaabumatti sheettartii waan inni godhaa jiru waan ajaa'ibaa ture waan ta'eef saniifin siin jaa. Kun sheekaa miti. Ana bara amma naa galtee bara waa'een dalagaa turee fi akkan keessa turaa golte amma antan bara naa galtee na dhagaamu jirti duraan sammuun tiyyatuun bas sammuma isaatiin hin deema malee waa takka bara tanamaa keessas hin jiru. Immoo oggonaasoo namni fayya qabaaf naasan immoo beekumsaan naasoo waan hin dalagu sanuun. Silaa immoo asirra waan takka tan lama sanii si gaafadhu jira. Yeroo biroo walitti deebina gabaabumatti dhiifama. Akkanatti afaan duwwaa dhiifaman jechuun kee. Mana kiyyammoo har'a boodammaas akkatti beekee afaan waa dila san namarraa balleessitee afaan duwwaa dhiifama nama gaafatuunis xiqqoon mana kiyyammaas tana booda yoo bilbiltee na hamte malee mana kiyyammoo. Khalaqa. Sooressaa ani immoo gabaabumatti har'a booda mana kiyyallee dhufe. Akkanan jiinga. Mana keechuun nama jiru dhufanii mi barsaniifin si dhufe malee waan biraatiin diran. Aboo anangaan waa'ee sheettartii amma fakkeenyaaf gubbaa kana keessa achi bootti waa'ee gubbaa kana keessa hangaan. Amma fakkeenyaaf gaafa dhugaa wal dhabbii akkasitti qabnu sani mana keetu karaa mana keetitu hin ba'u. Maaliif jennaan yoo erga dhiyeennaa ajjeesan jaa hin ba'u. Immoo maal dana
akka fadhi na haa godhuu na ajjeessu jeetuman sanumaan dhufe malee. Leeshii sejjise. Yaani namni akkas nama godhaa ture malee. Doo fedhii jira. Iddoo fadhu osoo hin ta'in namni akkas nama godhaa ture amma fakkeenyaaf akkas nama akka mataa keenyatti nama akkas na godhaa ture yoo hin arge dhugan dhiisu hanga ajjechaa takkatti. Immoo ati immoo obsa qabda. Ani fiifuu saniifuu obsa qaba siin jee saniifiin fagoo narraa fagaadhu siin jee. Saniifuu akkasiiti gabaabdumatti immoo osoo si arkuu yoo osoo ol deemnee bahe.